take cunqurfame. Makuu shakkana amaananteen. Maal godheen cunqursiin? Ilo way. Amana sitti kennanii ani mattaranii seenuu. Anta gabbate gubbaan keessan boorcii hunda baasee naa gabbisu keessa. Maal bortii haala baasaa? Gurbaan keenya karaa borcii baqataa borcii baasee dhufnaa waan biraati. Waan biraati. Gabbatee dhugaa rabbi. Borcii baasee irraa fakkeessu ispoortii haa dalagu. Utaalchiskee yeroo keessaa fiigu. Ittiin tollee isa ho'ina. Ka ajaa'iba. Qallattee irraan uummanni maal ta'esi? Intalli teen akka ajaa'ibaatti irraa ta'e horaa amaana akkuma kuunuu jedhanillee amaana dhaammadhu. Ati ana dhaammadhu. Noo intala teena dhaammadhaan. Iyyee madabbo. Isiin teen nammati gara biraati. Ishii angaram. Garuma gorsiisa godha bishaan arkitee amma na cinine hundu nama argaa waan baay'ee argaa. Biki hundi na gurraachomee jira osoo na cininu jechuun soo anaatu miidhame wallaahi laasiin kun ammallee itti baratee na cinine osoo irraan bareedi baay'isarwii irraan bareedi na cinine. Qoy isinitti deebi'a kutaa. Kaamera. Maal jedhee dhuftanii gaafa xiyyaaqee. Maraafuu baga gammaddanii aduwwiin teessan illee baga afaan qaqqabattee warri gammaddan ammoo baga gammaddanii jiruun teessan tan waliin dhumtan haga dhumaatis isin haa taatu gammachuu malee gaddi isin argini. Amiin. Ilmaan diini rabbi isin keessaa baasuu ilmaan walaallee maqaa akka asli jedhu Kadir Mamaali jedhanii waanii wallaalle garuu. Khalid. Khalid. Isa jeebar Khalid. Kadir ka. Naati itti baasa inshallah gaafa. Thank you Lord. Assalamu alaikum arusota Kenya. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Masha anta inchululuitani akka ulee sheeku seen inchululuitani wallahi masha Allah. Ani moo isitti luluqe. Anta makini total injijiramte masha Allah anta dhumatte choomina. Masha Allah wallahi maanguddicha geessanii hirriba malee bulchitanii bar. Hinaafan. Sibicha miti siisa wanni kun numa garramiti daariin akkana nama godhan ammatti yaana akkam. Wanni Rabbiif galata galche ummata surree mataa baafadha jedhe takkitti isiin dhabee beeta alhamdulillah ummata uffeeftee illa Rabbi irraa yaase bar ammaaltu galcheen jedhaa bar isan baga ol agartanii baga wal geettanii gammachuu tana hanga dhumaatitti addunyaa irratti mitaa gajanna warri gubattanis baga gubattanii nuti ifaajeen kenna lafatti hin buune makishaalleen baga gammadde maki akkaan argutti gurbaa kana silkiillee nu jalaa fuudhutti hin jiru gabroonfataa jirta moo maayinni wanni isaan hin galle bar maayi iyaan bilbilaa na jalaa fuudhutti deeman jaalalumaa ilakki duraan bilbileeti miti dik waa barreessee jennaan na xibii godhe jennaan naa deebisa coomina maaltu jira rakkoo jira jaalaniin gaggabsaa jira mucaa sitti marakkoo keessaa siimu. Mee keessaan na dubbisi. Oraa iluu galchi miira keessaa bainaan jedhaa bara. Iluu galchi modee tara naa kenni iluu galchi. Neeteen. Kunooti hin jira. Iluu koo galchi modee tara naa kenna natti harkisaa arguu jira kunoo. Galeera Isaaq okay. Isaaq gale. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yusuf. Akkam jirtan kongiraa aruustichaa fi aruustitti baga guyyaa kana rabbi siin gahe maashaallah tabaarakallah congratulation horaa bulaa deebana warra afran qal'oo kun dura guurrate iluun kun flaaworii darbu jira maki joomina jajjaba wallahi laazim maashaallah ibsishaa baga gammadde maaki baga gammaddan Saaqoo galatoo kongiraa iluun karaa jira kunoo seenaa jira seensiseen.
Io ne torki sabana karajira sanif ni torki indiga sa. Aboo Ziizoo mucaa himatti mucayoon inni himatti ibsisha ciniinaadha jettee himatte. Anta cinina anu wayta lama argee bara bagana galee cinina. Ciniinaadha jettee. Choomina foon diimaa biyyatti nyaanne. Foon diimaa biyyatti nyaanne ibsisaa galte san. Waadaa foon diimaa fakkaatti san. Abbo qili galchu warra soddaallee galchiree nu komatanii ati mata baalee bichaa ol guurrattee maal jechuu kan keetti. Baakunoo keessuma jira dhiyeera kottaa seenaadhiin. Jirra warri soddaa kunoo. Eewwa ilu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا على كم أتي قربا ما منا بتكو جولة Salaam. أكن تاني أسوي سيسا جرتا من ربش Maal goone ilu kenna. دلك وفا جرتا أكمي أمة ما جي Wallaahi kam. orang مشروع كافنا في دم تاتين زني orang الفودا كافنا في ليس دم تاني فوتا نهيرم تاني سمن موجي نستيت تاني بقى جمد ما كيتنا شبوتي تنا welcome to Bali jinjana baga ganda warra sofu marruf abbi warra gara tikire ra lafa wal kanna Isin kana booda kennaa mire ilu. ma gara tayenu titenna duru tenu Jechuun abbiyyoo himattee kana booda hin jiru gara biraa himatuun bar. Qututtirii kenna jala jirti. oromo ya tanama marati inta ganda Sun akka waliigalaatitti qabeenyummaadhaan teenya. sana ma tenna sana be kamala Galteera. akka oromo mattu himachu mirga qabdi keessatti tenuma ita warra soddati jechu warbaade maranne fudhatani mara Mallee inti asii. Ibsisha Wayye. mushurraa hedduu biran taa'anii ka gammada yeroo gaarii dabarsaa injooyi godhaa laayifii bareeda rabbisinii haa godhu du'aa isinii goona hedduu nu gammachiiftanii dhugaa waan akka qaldiitti qosaatti namni eegaa ture sapiraayiz addunyaa gootanii guyyaa iidaatiin jireenyi keessan yoomuu iida isinii haa taatu gammadaa jiraadhaa isin jaalannaa yeroo gaarii qabaadhaa. Ayyee tole. Okay, Maki ibsaa nagaa na jiraadhaa. Faamiin hundinuu isinii wajji boontii isin wajji jirtii isinirraa gammannee jira. Alhamdulillah baga rabbiin guyyaa kana nu garsiisee ol biratti mana ama keenya nuti akkasiin na jiraadhaa nama galchuu ifatee sigalchaa fataa jaashee gadiin bu'a. Ayyee Oromiyaa galata. Na Maki ibsaa sitti mana jabeessi gurbaa keenya. Ageetti. Ayi nageetti walumattuu himama sin goone inshallah. Ayyee ishi tolee. When Abu di mana bus? Nagadar bi Maki. Ayyee. Kostaa miti. Si bakka shaashan baay'eedha bakka isinitti haa tolu. Ayyee. Ibsichoo Wayye. na waka anulle bakka akkasin dabbarre gaa shaayed Ayee mangistii abshir si yaalchisin. taate. Makkuush Naam. sagalee nuti ajaa'ibaati. Fataayidha maraafoo isinitti haa tolu. Sagaleen ajaa'ibaati mataa jalii waraana. Wallahi mucaan saayibaa keeti. umsa kasi sinitti haadolu hataa jedha baay'ee isinii gammanne harri waliin filadhaa lamataa siisaa saddeettaa kaa ijoolleen haa baay'attu maaliif lama isiniin galan jechuu barbaade yeroo gaggeessu wayyo Wayye dhugaa keeti. eeggas yoo qacoomine wal argina Taate ishee biroo kiyya abshir. Ayo.